Naayit kilabii maayinni? Naayit kilabiitu bakka itti dhugamee machaa jira. Akkana. Finfinneetti ji'oota 3 keessatti namoonni 853 hiikaa gaa'ilaa raawwatan. Intalti teetanaa kannite waa intalaa miti. Siimkaarduma teeleeti. Akka malee maallaqa nyaatti. Biyya intalti dubraa akkuma beeyladaa akkuma shunkurtiitii fi dinnichaatti magaalaa baafamtee gatiinis karaakkaramtee itti gurguramte. Sababa Arakilo Teknolojia. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota kiyya viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoo namatti toluu fi nama bashannansiisu akkasumas viidiyoo barnoota irraa argannu qabadhee dhufee jira. Haga xumuraatitti na wajjin tura. Namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaatitti dhuftan yookiin namoonni haga ammaatitti maatii chaanaalii kanaa hin ta'in subscribe godhuudhaan maatii chaanaalii kanaa ta'a. Hundi keessanuu laayikii godhaa. Laayikiin keessan baay'ee na fayyada. Laayikii godhaa, sheer godhaa. Yaada keessanis yaada qabdan koomentii jalatti na barreessaa. Gara viidiyootitti. Nada biya shifera, wajau bidi fatura, milan karana dera, na fudi ninjera, jalalati ya de devina geisi bira. Nada biya shifera, hajara, jara. Nada biya shufera matu bidi fatura mila karana dera na fudi ninjera Oromia. Harmee baadiyyaa haadha koo waggaa kumanaaf jiraadhaa. Mallattoo Oromoo durii isin irraa mul'ata. Mallattoo Oromoo duriititu isin irraa mul'ata jedha. Viidiyoon kun dhugumaan waan hedduu nama yaadachiisaa gara duubaatitti deebisee waan hedduu nama yaadachiisaa sagalee bareedaa baay'ee namatti toluu fi nama bashannansiisu qabu harmeewwan kunniin jechuudha. Naayit kilabii maayinni? Naayit kilabiitu bakka itti dhugamee machaa jira. Akkana. Maal ijoollee akka kanatti naannoo keessatti waan jedhamee. Maayinni? Instagram manatti sa'aatiin ganaadha barkuttu malee. Sa'aatiin ganaadha jedhaa jaarsi yeroo inni dafee utaalee manatti galaafan fiigee galee. Maadhaan jedha bakka keessaa akka keekan. Maal jechuudhaan koo kan sittee rumee fakkatu naayit kilabii nageessituu fi amma nageessu qabda kottu. Kan sittee rumee naayit kilabii maayinni? Naayit kilabiitu bakka itti dhugamee machaa jira. Akkana. Dhugee machaa kana caanaa machaa moo jireenya macheesseeraan akka itti jiru. Duraanuu jireenyi isa macheessee jira. Atis ammoo irratti dabalamtee macheessuu barbaadda. Jaarsatti heerumtee jaarsi boqonnaa barbaada. Yeroodhaan gara manaa galee ciisuu barbaada. Isa kunuunsuu qabda malee jaarsa fuutee naayit kilabii fiduun sirrii miti. Naayit kilabii deemaa bashannanuu yoo barbaadde jaarsatti osoo hin ta'in dargaggeessatti heerumuu qabda. Finfinneetti ji'oota 3 keessatti namoonni 853 hiikaa gaa'ilaa raawwatan. Magaalaa Finfinneetti ji'oota 3 darban keessatti namoonni 853 hiikaa gaa'ilaa galmeessuun eejensiin galmee sivilii fi tajaajila jireenyaa beeksise. Itti aanaan daayirektarri olaanaa eejensichaa obbo Xigaabuu Shumee akka ibsanitti lakkoofsi wal hiikuu yeroon harkifatee fi yeroon isaa darbee dabalatee kurmaana kana keessatti 332 ta'ee jira. Haa ta'u malee namoonni galmaa'an keessaa harki caalaan yeroon isaa darbee booda galmaa'u jedhaniiru. Obbo Xigaabuun odeeffannoon wal hiikuu ilaalchisee kurmaana kana keessa 332 yoo ta'u namoonni galmaa'an garuu harki caalaan isaanii yeroon isaanii darbeera. Ji'oota 3 darban keessatti lakkoofsi jiraattotaa erga wal hiikanii guyyoota 30 keessatti galmaa'an 853 dha jedhaniiru. Finfinneetti ji'oota 3 keessatti namoonni 853 hiikaa gaa'ilaa raawwatan jedha. Inni kun kan galmaa'eeru inni hin galmoofne hagam ta'uu danda'a. Baay'ee nama gaddisiisaa, nama rifachiisa. Yeroo ammaa kana hiikaan gaa'elaa jechuudha. Biyya keenya keessattis sadarkaa guddaa, sadarkaa nama yaaddessu irra gahaa jira. Mee hiikaa gaa'elaa kanaan wal qabateeti jechuudha. Sababni isaa maal ta'uu danda'a jettanii yaaddan? Mee isinis waan hubattan yookiin waan yaaddan yaada keessan koomentii jalatti naa barreessaa. Hayyaan ababa Sirba maaltaa si sirba bannaati ana sirba sirbuun beeku barbaree bira jira sirba nagaabate barbaree Burrex araandoo achi bannaata si qaayinaa ballachi Lembela sirba naa sirbi muuziqaa naa zaffanii nan jechaarti maal godhu isheen sirba sirbuun beeku mee sirba jaalala tokko natti ay aሁን ዘንድሮ ሴት በጃላላሽ ትላለች kiroon አስጨነቃ jirti da mee na sirbaaf natti ay እንግዲህ yo sirbit yafje sirba qoyyo uddee dhaggeeffadhu uddeetiyya
mal gabbasta seti werani guddam bonjemeti werani guddam tankimeti werani gudda ndroni danga werani gudda ndroni danga ጦርነት አስጀምር ካልቻልክ እንደማለት ነው እየሰማሽ ነው አይደል ካልቻልክበት አትጀምረው ጦርነቱን ካልጨረስከው ይሄ ፍቅር ሙዚቃ ነው ማልታቴ አይ አው ነው ፍቅርም እኮ እንደዛው ነው ጦርነት በለው ፍቅር ራኒ ጉዳን ታንገቤት ራኒ ጉዳን ድሮኒ ዳንጋ በል እንግዲህ እግዚአብሔር ይርዳ ወንድሜ ምን ያረክ ነው maal taate yoo hin dandeenye hin danda'u sirba jaalalaa hin beeku jechuudha malee wallolchiisuun kun sirrii miti sirba jaalalaa yoo hin dandeetta taate sirbitee walitti fiduu qabda namoota kanneen walitti dhiyeessuu qabda malee wallolchiisuun addaan baasuun kun sirrii miti. Intalti teetanaa kannite waa intalaa miti siimkaarduma teeleeti akka malee maallaqa nyaatti gafii narraa cufi waltahaa wajji jira dhaagaa hay maali hanguma kanatti narraa hiiqif deemta. Amdurani khada nahi tani se wain package se anin khale hidadde amma dumte jirti ni kha khiyan qabdu jechu interesan qabadda sim card keessan cufe jechuani nageti abba khabajamo obbo telecommunication corporation ani package ni kha khiya wan dume jiruf ni kha khiya irra la fakhayati nama tokko millionaire kan bira barbadati hidaf dakka ha gotu antiyaf intalatesa sim card ufeetiin jira guyyaa arraantana simii akkana isinirraa haa qabu simii akkanatti qarshii nyaatu simii akkanatti nama rakkistu yoo qabaattanii akka isaa kana deemtanii ofirraa cufuudha intal qabale dadda fiiti mattaawaqaa naa baasimee hay intal lipstick ni dibattee mooni nyaatte mooni dhuyde kanammaa kasii dibee listiroo yookaan gimbanyaa ta'uu qaba kolkolow sitti nafne muudii qabatte xaash mataa xaasaa qorronfe intal buttu vampire dhiiga namaa dhufe fakkaataa firraa haqi wayii sittuu nafne gaana lakkafte lafee udduu lafee sagandi biraa rafe haafaan bochoo afaan mancororro goote badiyaasi qorronfe intal buttu kookoo ijoolleen sodaachisan san fakkaataa bar mattaawaqaan ati naa kannitu narraa hafu Dhugamaanuu baay'ee namatti tola nama bashannansiisaa nama bohaarsaa viidiyoon itti aanu gorsa bareedaa kana dhageeffadhaa jedha. Maaliif yaada koostaa boqoo kee gadi qabdeem fayyaa qabaachuu keef maaf galata rabbii dhabdeem kan lubbuu isaa dhabeem ta'ee irbaata rirmaam ati garuu yaadaan dhiphattee of miitaam nagaa qabaachuunum hunduma irra caalaam hiyyeessa ta'uun keem sin godhu wallaalaam qixxee sooressattiim ilaaltee of dhaabdeem uumaa kee hin abaarin bakkee keessa labdeem wantaarra hin gooneem boru argachuuf jirtaam har'a kiisin kee duwwas boru addunyaadhaaf hirtaam of hin tuffatiniin dhabdee michuuf obsaam karooraan jiraadhu innuu qaba gorsaam waaqa kee isa amantuum hin komatin teesseem sitoof dhiphisaam inni maal balleesseem kan biraa yoo hafeem qabda nagaa gootuum maaliif dhiphattareem hanga gaafa duutuum si uumeessin ganneem siif laateera fayyaam uumaa keetittiin qoosin galatatu isaa fooyyaam uumaan kenna haa galatu. Gorsa bareedaadha namatti tolaa irraa barannaa waan jedheef viidiyoo kana qabadhee dhufee jira. Isinis viidiyoo kana namoota jaalattaniif namoota beektaniif sheer godha maaliif gorsa bareedaa waan ta'eef. Akkana biraadha baajaaji walaallaan baajaaji akkana biree. Akkana biree abba magal baajaaji walaaltu baajaaji walaaltu wajjin akka biree akkana biree wajjin akka bareedaati mirti baajajinis maarree akkana biree maa taal nagoot maal labdeem iwala walta baajaji iwala walta akkana biree anaan baajaji wala walta naan jettani ara sheemidha dhugaa waaqaan konkolaataa kiyyaan fataasin hin goone. Emotional damage! Jerika waan maal jechuudha? Amma waan ta'e ayyarii wayii ati amma ilaal guyyaa tokko
Makina dan nagaggeessi yennaan na xaasteen dabarre amma. Magartuu miti taasa amma waan ta'eef akkana bireessitu mirti. Amma caljali karumarra kaatanii afwaafin amma akkatti nu gochaa turte san hin beektoota. Hin beektan nama kottu jala ol seetti gara hojii. Amma laal hojii qabda taanan deem. Akkana biree rakkoon qabu tole. Rakkoon qabu akkana biree. Amma laali asiin akka tokko dabartes asiinis ol dabartes sana ruqaaqee. Rakkoon qabu. Bajaajii bittaatiin irratti of tuulte ani garuu makiina daasii gaggeessan ture. Rakkoon qabu. Konkolaataa qabaa ture, qabeenya qabaa ture. Yeroo san namoonni kunniin itti fayyadamaa turaniiru isaan fayyadaa ture jira. Amma ammoo qabeenyi isaa sun dhumatee jennaan isaan bira dhufaa jira. Yeroo kan akkanatti tuffatanii jiru. Yeroo ati qabeenya qabdu namni sirraa fayyadamaa ture, namoonni sirraa fayyadamaa ture. Yoo ati qabeenya dhabdee harka duwwatti haftu akkanatti si tuffata jechuudha. Kun ammoo sirrii miti, wal bira dhaabachuu qabna. Biyya intalti dubraa akkuma beeyladaa akkuma shunkurtiitii fi dinnichaatti magaalaa baafamtee gatiinis karakkaramtee itti gurguramtu Bulgeeriyaatti isin malchiisaarra. Bulgeeriyaa naannoo takka keessatti intalti dubraa yeroo umriin isii waggaa 14 ol dabarte maatiin isii magaalaa baasanii dhiira takkaa tana dura agartee hin beeyne kaniis hin jaalanne maallaqa bareedaa kafaletti dubrummaan isii qoratamtee itti gurguramti. Magaalaan tun waggaatti yeroo takka gaggeeffamtu yoo taatu shamarri takka akkuma bareedinaatii fi umrii isiitiin gatiin isii ol ka'uus danda'a gabbuudhaas danda'a. Giddugaleessaan gatiin shamara takkaa doolaara Ameerikaa 10,000 hanga 20,000tti tilmaamamuu danda'a illee jedhu. Biyya shamarran akka horiitti magaalaa baasanii gurguran tanaan maal jettu isin mee jedha. Inni kana hundarra nama ajaa'ibsiisu dhiirti jaartii bitachuudhaaf magaalaa dhayitee gatiin itti qaalawee mana deebi'uu dandeessi. Akkasumas maatiin intala isaanii gurgurachuudhaaf magaalaa bahan gatiin nun baasu jedhanii galchuu danda'an. Garuu wanni magaalaa beeladaa irraa adda taasisu magaalaan torbaan waan hin jirreef namni guyyaa tokko dhabee galee hoggaa taa'ee hoggaa yeroo akkasii magaalaa deebi'ee gurguramuu danda'a, inni bitachuu fedhus bitatuu danda'a. Ganda kana keessatti namni intala dubraa qabu akka qabeenya guddaa qabutti lakkaawama. Yeroo ammaan tanaa dargaggootaa fi shamarri aadaan saba isaanii kun isaanitti ulfaatee wal fuudhanii baduufaa akkasumas feesbuukaan wal janajjananii yeroo hoggaan gahee inni isiin janajjanaa turte sun akka isii bitatu taasifama. Yeroo wanni kun hundi raawwatamu warri mirga dubartootaatiif falmina jedhu tokko isaanii dubbatu hin dhageessu. Sababiin isaa waan Awurooppaa taatee fi hedduun namaa Silaanii fi Afrikaa taatee balaan buuteenis yaada isaaniiti. Baay'ee magaalaan tun gaggeeffamtu Bulgaariyaa guutuu keessatti osoo hin ta'in naannoo takka tanis Taaraagoraa jedhamtee yaamamtu qofa keessatti gaggeeffamti. Jiraattonni Bulgaariyaa kan naannoo biroo akkuma addunyaan biraa jiraatutti jiraataa jiranii jechuudha. Addunyaan tun wooma ajaa'ibaatiin teessi. Aadaan isaanii kun aadaa baay'ee nama ajaa'ibsiisu addunyaa kana irra jechuudha. Biyya garaagaraa irra osoo deemne aadaa hedduu nama ajaa'ibsiisuu fi nama rifachiisu argina jechuudha. Waa'ee fuudhaa fi heerumaa kanaan wal qabateeti jechuudha. Biyya keenya keessas aadaan baay'ee nama ajaa'ibsiisu ni jira. Zababa Rakilo Zababa Rakilo Zababa Rakilo Tecnologia Gaafa muudiin weellisaa jalaa badu jedha. Viidiyoon kun namoota hedduu ajaa'ibsiisee jira. Namoota hedduu rifachiisee jira. Maaliif yoo jettanii sirba isaa san ilaaltanii yoo kanaan wal bira qabdanii ilaaltan garaagarummaa guddaa qaba. Sirriitti shaakaluu barbaachisa. Sagaleen isaa yookiin sirbi isaa sunii fi inni waltajjii irratti sirbe kun walitti dhufuu wal hin getu. Kanaafuu sirriitti waltajjii irratti shaakaluu barbaachisa. Yoo shaakalee sirriitti jedhe kana caalaa hojjechuu danda'a, bareechisee dhiyeessuu danda'a. Mee isatti aanu kana haa ilaallu.
Viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaata. Viidiyoo kanniinitti akka bohaartanii fi barnoota irraa argattan abdii guddaa qaba. Yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu koomentii jalatti naa barreessaa. Viidiyoon kiyya namoota hedduu bira gahaa hin jiru maaliif yoo jettanii laayik sheer godhaa hin jirtanii. Viidiyoo yuutuubii yeroo hojjettu yeroo dheeraa sirraa fudhataa, sa'aatii dheeraa sirraa fudhataa, dadhabbii guddaa qaba. Idiiti gootaa dadhabbii isaa namoota yuutuubii hojjetaniitu beeka jedhee yaada. Kanaafuu viidiyoon kun namoota hedduu bira akka ga'u akkasitti hojjettee itti dadhabdee yoo namni ammoo laayik sheer godhee namoota hedduu bira sii hin geessine yookiin namoonni hedduu hin ilaalle baay'ee nama jibbisiisa waan ta'eef kanaafuu laayik sheer godhaatii akka namoota hedduu bira gahu taasisaa. Ana wajjin viidiyootti aanuun wal agarraa hangasitti turtii gaarii.